يا واتساب يا عمري يا حلو الروان بريد دوك في دير في واتسابين وقاوان بريد دشيتك مثلا جزيسا قالينا ما في قبدنو جزي أكس أولار كفتن جزيسا قالينا ما في قبدنو يوها سان سير كابر ديليتي غوتاني يو نمني سي وامي ديليتي غوتاني يو وانتا كدبسازي كردنا ما قبايراتن ديليتي غوتان قارتوال هافي جرا إني جزي أكس أولار كفتن كونو بفديمتو akkasitti tuqxanii barreeffama keessan dubbiftanii ammoo tuqxanii barreeffama keessan dubbistanii fukuun furmaata waan hedduudha an baay'ee rakkataa ture baay'ee waan kanatti rakkataa ture an baay'ee kanaafuu furmaata isaati isa ittaanummoo inni ittaanummoo waastaappiidhuma fuul jedhee guutu kan namni hedduu suuraatti ergaa turtan waastaappii keessaa bakka isin gubdanuu isin agarsiisa isa ittaanummoo istoorii waastaappii gizee isinii hidhamuu dide wayiin jiru gizee isinii hidhamuu didu jira bifa kameeraa wayi gizee bakka kameeraa xuxxan hin dida bifa bakka kameeraa footoo kaasuu jettan hin dida waastaappii keessaan isa isin agarsiisa dabalataan immoo akkaataa isin update godhattan isin agarsiisa ifa isiniif ta'a waastaappii haaraa fide isin agarsiisa akkaataa isin update godhattan isin agarsiisa akkaataa isin waastaappii guute fuul jedhu jira rikeerdii qabuu didu cufa isaan isin agarsiisa har'aa keessatti insha Allah kanaafuu waastaappii dhufte kana yaa umri yaa waastaappii kana cufa isin agarsiisa waastaappii keessan update godhattanii wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu gara barumsa ta'alu ame waastaappii update gochuun akkam hin beeku irra hedduun ijoollee keenyaa hin beekanu kanaafuu warri beektan immoo obsaan daqiiqaa 10 viidiyoo daawwachuun daqiiqaa 5 daawwachuun namanni barumsa dhabuu rakkoon pilaastora keessan taniitiyye asirratti WhatsApp jettanii barreessan WhatsApp akkuma isin dhufa waa tuqnaan update godhi naan jedhee jira amma kun update godhi naan jedhee jira amma yaan immoo bakkuma xiyyatti qabe kanan tuqa akkanatti gizee maree jedhe lakkaahee bakka cancel jedhu kanatti bakka xiyyatti qabe kanatti open jechuufidha kanatti lakkaahee gizee fite achumaa isa tuxxanii seentani tayyib amma immoo seenee isin agarsiisame waan haaraa dhufe isa tuxxanii gizee as keessa seentanii WhatsApp bakka sagalee namaa qabdanu amma fakkeenyaaf kun WhatsApp makiyya isa kan biraatti WhatsApp gizee sagalee namaa qabdanu akkas asirratti bakka ol harkisan kanatti sagalee kanatti ol harkifama sagalee waraabaaraa fi waan sagalee waraabaaruuf yoo sagaleen kiyya dhaga'amaa jiraate gizee rikeerdii waraaban adda dhaabataa qaadiyaa sagalee bakka isii ol harkisan kan sagalee ol godhattan kana gizee ol harkiftanii dhaabdanii bakka diimtuu isinii dhufte kanatti gad tuqxanii haasawa keessan haasaftanii yoo feetan dhaabdanii yoo feetan dabarsan akka itti fayyadamtan jechuudha akka feetanitti kanaafuu homtaaraan dhufte kana fiduudhaaf immoo afwan kana fiduudhaaf yoo sagaleen kiyya gizee rikeerdii qabu adda cite hin beeku wanna kana dhaabdanii itti deebitan jechuudha yoo feetan hin gubdanii yoo feetan hin dabarsitanii kana fiduudhaaf immoo waastaappiin wanna yeroo tokko kan inni istoorii isinii hidhuu didu hin jiru istoorii isin agarsiisame isa keessa galee amma fakkeenyaaf gizee isin kaameeraa viidiyoo waraabuu jettan waastaappiidhaan ila gizee isin istoorii hidhachuu jettan waastaappii didu barreeffama didu wayii isinitti fidaa garuu anamma hidhadheen jira waan ta'eef kana gad xuxxaniitu mayyee bakka isii kana xuxxanii bakka tuqatti kana xuxxanii keesseentanii kunoo bakka barreeffama lammaffaa kana akkas gad xuxxanii sana booda bakka kaameeraa jedhu kana xuxxanii fakkeenyaaf tun amma asitti dhiise amma asitti dhiise isin agarsiisa meera deebi'ee dhiifama mee bakka kaameeraa kana mee achi deebi'ee isin agarsiisa afwan mee ilaa kunoo mee bakka kaameeraan tuqee isin agarsiisa mee kaameeraa jechuudha amma footoo namaa arguuf asiin argitanii istoorii hidhachuu bakka kaameeraa xuxxan miti amma bakka kaameeraan kana tuqa akkanatti isiniif fida kunoo la kanaafuu kontiiniyoo kana xuxxan isin qaxxeetaa alloo gootanii garuu asitti animma waan isin agarsiisu dhiifama anamma hin cufne waan ta'ennaan waastaapuma kana gadi qabda waggaa tokkoof sana booda as xuxxani bakka kana wagga inni isin fide bakka barreeffama lammaffaa kana xuxxaniitiyyee bakka kaameeraa jedhu kana isa oliirra gootan amma tu isa gadi irratti naa seef ta'eeti gizee cufamee baname isa gadi irra ta'a isin immoo isa oliirra gootan bas kaameeraa isinii waraaba istoorii isinii hidha mee waastaappii guuteen isin agarsiisa mee kan itti aanutti waastaappii fuul jedhee isin cinqummoo
isin WhatsApp fuul jedhee isin cinqu waan isaa irraan beektan hubatanii fuulii yeroo hedduutti argitanii rakkoon isaa bakka biraati miti. Kunoo namni siitingii wallaan hin jiru tuqaa sadii xuxxanii adhuftanii waggaa adhuftanii kaatanii bakka storage addaa taa'ettu kan argattan miti bakka xiyya waa itti mare kana waggaa tokkoof akka gachu kaastani. Sana booda asirratti raayitii ittiin gootanu amma footoon qofti akka gannaa bu'u raayitiin godhee jira amma yoon akka irra deebise footoo umte yoo dhufe gadi hin darbu xayyib kun kan gizee daataa fayyadamtanudha kun immoo warra waayifaayiiti amma waayifaayin fayyadamaan footoon viidiyoo wamtu hundi gannaa bu'u ani immoo akkasin irraa kaasa akkasitti deebi'a jechuudha. Xayyib istoorii isaa keessa jiru immoo gubuudhaaf immoo bakka gaara maneeji istoorii kana waggaa takkaaf akka mee akkas gachu kaastanii ilaaltanii kan akka inni guutee jiru isin amma gaara kana mata duree kana cuqaastanii eeyoo viidiyoo namaa erge ta'ee suuraan namaa erge kun akkaanti dhufa jechuudha. Guruppii waan hunda akkaanti dhufa jechuudha. Akkaanti dhufa hangaruu waan irra qabe yaanii hin mul'atin jedheetanii. Kanaafuu akkamitti gumna yoo jettanii waggaa tokkoof akkas afwan. Kun amma guruppii fidaa, audiyoo fidaa, waan hedduu fida isinii ankoo garuu duwwaa jiraaf kana qofa naa fide. Suuraa kiyya kana qofa fiduun isaa duwwaa jiraafi. Isinii fifataa isinii waa hedduu fida bakka hedduutti fida akka isinii kanaafuu isin immoo wantichuma kana gaxuxan amma profaayilii kiyya akkanti gaxuqeen jira amma suuraa kiyya sana booda bakka raayitiin jirtu kana gaara gubbaa argattan miti waggaa tokkoof akkana gaxu kaastani bakka raayitii sana booda guutuu isaa akkas ta'eera raayitii godhateera an keessan dhibba meeqa ta'a kanaafuu bakka dileettettu kana waggaa tokkoof akka gaxu kaastani. Salaamu alaikum raayitii naa godhe jira jechuudha waastaappiin kiyya kana booda hin cinqamu isa ittaanu immoo maalis asirratti jechuudha. Qannasee jira amma bakka bicaa haanii agartan miti qannasee jira jechuudha amma xayyib guruppii tokko keessaa waa gubee isin agarsiisame amma fakkeenyaaf guruppii kana keessan seenaa sagalee waasta guruppii keessa dhufu argattanii miti sagalee guruppii keessa dhufu raayitii akkanatti godha akkanan dileetee irraa godha xayyib argaaga amma raayitii godheera isa silaa laallagaame amma inni kun qannasaa adeema jechuudha ammas guruppii biraa keessan dhufa akkasin okkeetti godha raayitii akkasitti godha sagalee qabame kun akkana godha. Kanaafuu wanti bilbilli keenya yeroo hunda guutu kanaaf viidiyoo isinitti dheeratee afwaan isiniin jecha akka kanan daganne kana yoo bakka biraa dhiiftan garuu bakka maneeg storage jettu kana dhufuu hin dhiisina kan biraamee viidiyoo itti aanu keessatti isin agarsiisa. Kanaafuu waastaappiin keessa yeroo hedduu guutee isin cinqaaru kana furmaannisaa asitti waastaappiin keessa lammuu fuul hin ta'u ijoollee durbaa hedduu bu'aatanii wisteen jiraan natti ergitanii argaan jira. Kanaafuu viidiyoo dheerateef hin dhiphatinaa. Yoon sardamee isin agarsiise waan takkatuu isiniif hin galleef jechaan kana isin agarsiise. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.